Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Hordoftoonni Anwaar Tuubee warreen amantaa musliimaa hordoftan nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jecha. Ashamaa harka fuuni warreen amantaa kiristaanaa hordoftan nageenyi koo kan kabajaaf kan jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jecha. Galatooma baay'een isin jaalladha. Subscribing ko nama kuma tokko naaf ga'ee jira. Galatoomaan isiniin jedha. Warreen jajjabeessaa turtanis galatooma. Abaluu dhee maqaa keessan dhaheen fixu waan ta'eef namoota baay'eetu jajjabaadhu naan jechaa ture. Waan ta'eef galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Akkasumas gara fuulduraatti samoona kana xiqqoo isin jalaa badeetan jira. Dhiifama jecha haaluma yeroo irraa bakka yeroo dhukkubni kunis addunyaa weeraree tuma sodaachisee mana keessa taa'aa irra waan ta'eef kanuma keessa du'aa'ee kadhataa jirra waan ta'eef xiqqoo YouTube irraa badeetan jira. Gara fuulduraatti gaafiilee namoonni baay'een na gaafataa jiranis deebii akkan qabadhee dhufu asumaan waadaa isinii galuu barbaada. Waan beeknu wal barsiisaa waan hin beekne walirraa barataa kan deemnu ta'a gara fuulduraatti jechuudha. Marti keessanuu galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Baay'een isin jaalladha. Baay'ee gammadeetan har'a akkasitti sagalee isinii waraabee galatooma isiniin jedha.